seenaa suukanneessaa san keessa dabarree gaafa waa qofaa qabsaa'anii Oromiyaan kanarra dukkanooftu turte. Namni waliin beeku ture. Asii kaasanii taaddasan shawatti waa qabaatan. Akka har'aa feesbuukiin hin turre, akka har'aa bilbilli hin turre beeytu. Wanni Aadam Saaddoo waraqaa asii fuudhee yoo inni achi dhaqu walquban qabanii taaddasan faayidaa jiran. Qeerroo hin shawwatamina. Kijibaa hafuufee rafuutu kanaan hin shawwatamina. Namni kenna waan inni keessa dabre riiraa tana isinitti hima. Riiraa qofaa miti. Oromiyaa hunda keessatti namni keenya humna isaa hamma danda'een qabsaa'ee dhufe. Waadaan nu qabnu maali? Tokko. Taakkuu takka of duuban deebinu. Taakkuu takka. Biyya teenya irratti lafa Baalee, lafa Oromiyaa, lafa Wallaggaa, lafa Shawaa, lafa Booranaa taakkuu takka abbaa fedheef hin kenninu dabarsee hin kenninu. Lammaffaa. Amma booda ardii tanarratti ardii dhiiga goototaatiin jaaramte tanarratti nama Oromoon barbaadeen alatti nama warri riiraa filateen alatti nama gosti Baalee biyyi Baalee naataa je'ee filateen alatti ergamtuuf tultullaan Habashaan ergattu abadan biyya tana hin bulchitu kana beekuu barbaachisaa. Never. Abadan. Qeerroo jiruun mi'eeffatina. Jiruu hin mi'eeffatina. Jiruun kabajaan qabne. Jiruun biyya ofiit irratti haga fedhanillee yoo hiyyooman mataa ol qabatanii irra hin deemne jiruu miti. Jiruun biyya homaa ani akka Jawaaritti biyya goonni keenya irraanfatamee hattuun waslaattan diinaa harkaaf harma namarraa ciraa turte itti faarfamtu keessa jiraachuurra du'ee dhabamuu naa wayya isinitti himaan. Ojo afaan galaanaa fi tantaane ta'u.